Amen. Ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e san eenyu? Yesus. Yesus. Ilma namaati moo ilma waaqayyooti? Ilma namaa jechuuni namummaa isaati malee waaqummaa isaa miti gooftaa ko. Namummaa isaati malee waaqummaa isaa miti. Waan jedhe ilma namaa waaqarraa gabbu'e moo waaqayyootu waaqarraa gabbu'e jedhe? Keessa deebii boqonnaa 29 maal jedha? San hin jenne bar evangelistii maal taate? Waan jedhe ilma namaa waaqarraa gabbu'e moo waaqayyootu waaqarraa gabbu'e jedhe wangeelli. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baanee jedha. Eenyu ilmi namaa san sin jennaan Yesuus hinaan jetteemi? Ilma namaatiimi? Yesuus moo? Wangeelli akka jedhu ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana malee jedha. Eenyu ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e? Kudha afur immoo maal jedha? Kudha afuritti dabalii dubbisa. Siif dubbisa jechuun ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baanee jedhe. Eenyu kan waaqarraa gabbu'e san? Abbu meetti kudha afur dubbisime. Banniin dubbisa 13tu dura 13 kana na yoo si gale naa galchi. Toopikii tokko fudhattee siin galu beettee macaafni. Macaafni keessaa kuttee siin galu yoo bamuluu dubbiste malee. Macaafni yoo walitti qabdee mashamaddadee dubbiste malee hunduma isaa keessaa yoo kuttee. Mashamaddadu quraana seeteemi waan si jedhe ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e san malee eenyu kan waaqarraa gad bu'e? Amma ilma namaa toon siin jedhe amma maal gootan mati yoo ilma namaa miti maaluma gad dhufa. La ilaha illallah akkamaan si godha evangelistii akkamiin si godhame? Akkam goota abbuuko ilma namaa kan waaqarraa gad bu'e san eenyu? Follow na ko ime bakkisin hordofa. Follow na ergadhu follow. Dhugaa kuno ela kuno. Kuno follow si goera dhugaa jedhime sin hordofa. Follow ergadhu si deebisa hayye ilma namaati waaqarraa gad bu'e jedhaami? Ilma namaa? Yaa. Kudha afur naa dubbisin hangalu yoo tokko hafuute dubbiste. Kudha afur maa kana fudhadhu ka wangeelaan dubbisee bar quraanaa miti. Naangalu keessaa hoo kutte naangalu. Naangalu. La hawla wala quwwata illa billah. Ali dide gaa gurbaan akkamaa godhu deebisuu dide. Dubbadha. Raajii dhufe? Raajii dhufe. Raajii dhufe. Aboo raajii arge. Maan nama cannaq. Aboo maan nama cannaqtu sini. Akkam raajii nagaa? Viidiyoo viidiyoo asoo nagaa wal jaalannaa meebbo jirtu? Nagaa jirtaati. Galata isaa akkamati fayyaadha? Nagaa gooftaatti tolu. Maatiin nagaa? Nagaa akkamati? Nagaa ati raajiidha? Raajii akka Musee moo? Akkasuma kama Musee fa'aa. Waaw. Raajicha ati raajicha jechuun. Raajii sobaati moo raajii dhugaati? Maal goota raajii soba? Raajii dhugaa wayyaa. Ustaad waan inni dhaabani boqonnaa torba waan inni deemsan Maatiyos. Hin jedha maal raajii sobaas jira raajii dhugaanis jira. Ustaad wanti darbee jira. Adaba makiinaatu itti kan inni fakkaata. Makiinaa adabani? Yeroo takka makiina yeroo takka yoo jala jiraatu deebisan. Eeshi. Jira waan ta'eef adabna fakkaatan beekne. Taayee Raajii. Ati Raajiidha? Marga sudah jauh gaafadhu Ali. Maa itti mee gaaffii namichi rakkisaa jirtu maa itti mee? Ati Raajiidha? Isa raajummaa koo kunoon argaa jirta mitiire sinkaanne eeyyee raajiidha. Tole. Ishi ayyaa abumaazin deebi'ee jira ishi. Ishi tole. Erga raajii tahee
erga raajii taate jechuudha. Raajii eenyu bira argamte? Eenyu bira argamte? Raajiin inni ergama tonta hin dibameekka. Eenyu si dibe? Waaqayyo hafuura isaatiin hojii ergamoota boqonnaa 2 Waaqa si dibe? lakkoofsa 1. Waaqayyo si dibe? Taada ishi bareedaadha. Hayyee maal jaaseeta? Yesuusitti amantee jirtami? Waaqayyo abbaadha moo Yesuustu si dibe? Waaqa abbaa si dibe moo Yesuus? Ilaame lakkeffata. Walii galla yoo ta'e. Walii galla yoo ta'e waa'ee kanarratti wal qo'ika. Walii galla yoo ta'e gaaffii walii deebine. Waliin gallu taanaan mataa walii nukkubsinu. Tole walii galla lakki walii gallee yaa jirra. Maarqos boqonnaa 16 Yesuus isa kamii maal jedha? Maarqos 16 lakkoofsa 16 kana itti naa hojjetta jechuudha. Maal jaaseeta? Yesuus dubbate namni amane namni cuubamees hin fayyaa jaa. Namni hin amanne garuu itti faradamaa jaa. Warra amatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu jaa. Ati Yesuusitti amantee jirtaa? Amaneera. Galatomi. Warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu jaa. Warra anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu jaa. Hafuurota hamaa hin baastaa? Maal jedhiishi darbi kan biraa. Waan si gaafa dhaqu kana deebisi. Maaf hin bahu hafuurri hamaa humna waaqayyootiin iyyee ba'a. Na keessaa baasi ishii. Na keessaa baasi hafuura hamaa. Maqaa Yesuusiin kan si keessaan sagalee waaqayyo kan mormu ma iyyee ba'a. Na keessaa baasi si kaja. Na keessaa baasi. Hin ba'a dhaggeeffadha akkamitti ba'a yoo Kiristoosiin amanii akkuma amma sagalee kana dubbifatte. Amaniitii si kee hambaasa. Na keessaa baasi hafuura hamaa hin qaban. Amanika. Maal jedhamas dhaggeeffadha. Yesuusitti kan amananii maal ta'u firdii jalaa ba'anii roodha warri hin amanne motti faradameeraadha. Otoo amanii seetan akka abayoo. Koo yeroo takka itti fufe ammallee milikkitoonni kun ni mul'atu hafuurota hamaa hin baasu. Tikikil hin baafurri hamaa. Afaan haaraa dubbatu. Hello. Afaan haaraa hin dubbata. Afaanota haaraallee hin dubbatu jedhamoonni anatti amanan. Afaan haaraa dubbatu. Dhugaa waaqa. Dhugaadha. Maal hin barreessita? Hin barreessita? Hin barreessita hin jedhe koyi. Nan dubbadha. Liqii namnu bittees hin qabne. Qabna gooftaaf haa galatu. Nuu kenneera waaqa. Jechuma amma dubbattee tikkikkile. Afaan haaraa dubbatu gurra maal taatisaa? Maal goota yoo dubbadde koyi beesti wakkaachu nagiraa nagabaa. Macaafaatu maal jaaseeta? Afaanota haaraallee ni dubbatu. Akkasuma gartee hafuurota hamaallee hin baasu. Waan nama ajjeesu yoo dhuganillee hin duuja namni anatti amanu. Kanaaf jalqaba irratti seera kana itti hojjedhu. Takkaffaa irratti afaan haaraa dubbadhu. Lammaffaa irratti ammoo hafuurota hamaa hin baasta. Sadaffaa irratti viidiyoo baatee waan nama ajjeesaa dhuydee jechuudha. Ija keenya duratti barakina dhuydee akkan tuune ilaallaa jechuudha. Ishi jalqaba irratti afaan haaraa dubbadhu. Maal eessaa baaf gaazexaa kana qoyi obboleessa kun gaazexaadha. Qoyi lakkeeffadhu. Sagalee waaqayyootti warra amananiif uuma qoyi kaggeeffadhu. Yoo itti amanta ta'e nan godha. Hin amantu taanaan hin godhu. Kun gaazexaadha hin fudhatu. Gaazexaa miti macaafa qulqulluuti kun gaazexaa. Kanaafuu afaan haaraa dubbadhu ishi. Hin amanta yoo ta'e nan dubbadha. Amanika nan dubbadha. Dirqama amanuu na barbaachisa afaan haaraa dubbachuun. Dirqama keeti. Maaliif afaan haaraa? Ati Yesuusitti namanne. Nan amana. Namni Yesuusitti amane afaan haaraa dubbata jaa dubbadhu ishi. Maal yoon dubbadde maal goota qoy amma hin barreessita moo atoon hiikkaasaa beektaa amma nan dubbadha hiikkaasaa qabdaam beektaa hiikkaasaa. Naafiidha dubbachee naa hiikka maarraa qaba. Maafasiika nama netti maafanii kan nama Yesuusin aman nama Yesuusitti hin galle. Qoyga anoo nan dubbadha nama Yesuusitti amanne maafan dubbadha. Namicha namanne kanatti maal jedha? Ha dubbatu anaa miti. Maaf ferisoota taatu si. Dubbadhu gaa. Ish maal goota hin dubbadhe.
maal fidda maal naa barreessita dirqama warra itti amanan qofa je warra ati itti amantee jirte ergatee dubbatu. uneeti nu yoo sagalichi kikkillu sagalichi itti kikkillu raajii sobduu ta'uu isaadha raajii duriyyee barandaa ta'uu isaadha akkamatti eeggadha afaan haarii dubbatu gurba si duriyyeen barandaarraa yoo aggeeffadhu afaan haaraan qabdu duriyyeen aggeeffadhu duriyyee fillaanne la iddoo ammaa kanatti maal jedhu duriyyee fillaanne warra amananii fi ani namanne ishi ani ergan yesuutti namanne ati haa amane dubbadhu sin jecha jira ati erga amante an sira afaan haree yesuutti namanne akka keetitti jechuudha yesuutti namanne ergatee an afaan hareen dubbadhu ati haa amane dubbadhu sin jecha jira bar dubbadhu afaan haree sannu gurba mudira khasi dubbadhu yooma dhuga yesuusitti amante raajii dhugaa sa waaqayyo si dibeesse kaase afaan haaree dubbadhu viidiyoo baatee waan nama jeesaa barakiinaa wayii ilaallate ittiin gootee maal goota qoo yeroo takka qoo daawwitti barakiinaa dhuydeeti yoo duune jechuudha ati raajii dhugaati yesuusitti amantee jirta ati raajiidha jettee maqaa moggaafattee deemta eenyu akkasii dibe hin beeknu ergamaa seexana taatullee hin beeknu allahu alam nuti raajii jira jennee namanna ammatti ergamaa seexanatti jennee amanna raajii amma ani raajii dhajee maqaa moggaafatu ishi erga yesuusitti amante afaan haaree dubbadhu hafuurota hamaa hin baasta akkasuma maqaa waan nama dhugaallee dhuyde jechuudha viidiyoo baate achis guddifna viidiyoo baate waan nama dhugaa waan nama jeesaa dhuyda akkan duune laallaa jechuudha walumaan nama 1300 jira amma muhitirraa kaasee afaan haaree dubbadhu dafi raajii أعوذ بالله راجن جاء تو أين يجا مكان سادا دسالين 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 يدبر دبوا ترى جرتا واقعي يدي بينا خاص yang kampet ay pente unda yo rajita tani kam tu misen sata mama gabi Ali yo yoro takka koy David koy yoro takka koy me awaka nati no hajjato si kan carrani si kan nanjar jarit natte yoro takka mutirra khasi raji adara waka yo khasi mutirra mali atatti muddite maal suuta jedhi itti muddu mitira macaafarra waan jira bar macaafarra waan jira hin gaafachaa jira baran itti muddu miti itti muddutti hin jirani laali ani fakkeenyaaf hin amanu ishi ani warra amananii gaafachaa jira inni amantu yoo ta'e ilaa dhaggeeffadhu eenyu na dhaggeessa Ali na dhaggeeffadhu waaqayyoon hin amanta yoo ta'e tikikkilanya afaan haaraan nan dubbadha waan waaqayyo natti mene sittanii hin amantu erga ta'etti dhagaatti yoondu yoo fedha waaqayyoo ta'e ati amante amaneera irraaji nan ishi ani namanne waan ati amante jirta dubbadhu si jecha jira bar warra amanan jecha maal yoon dubbadhe maal goota doo namanne maafi nama namannetti maaban dubbadha dirqama dubbachuudhaaf amanuu qaba dirqama kee kiristoosiin amanuu qabda dirqama firdii du'aa jalaa ba'uu qabda ammati yeroo takka qoy akka imoo keessatti bartatti dalabin bayi firdii du'aa jalaa bayi aboo akka imoo keessatti baay'attee maallaqa gurrattu jedha shamararraa san dhiisiiti abbalees kiyya yeroo takka mee obsi yeroo takka waan si gaafa dhalaal nama itti amanan malatti hin dubbatamu kajoo raganaafiti dafi imoo keessaa maallaqa irraa gurrachuu bayi maqaa Yesuus hin jettee irraa gurrachuus hin jiru asirra waan si gaafadhe akka gartee nama amananitti malatti hin dubbatamu nama amane malatti afaan haaree sun hin dubbatamu kajettee sarragana basi dafi afaanonni haarayni kan dubbatamu nama amane qofa nama itti amane qofatti dubbatamaa kajaamee dubbatame yoo jiraate macaafarraa ragana bas bayi keessa lallabiin sun dubaratti hin tareeddu dhaloota lallabuu fi afaan banuu fi shubbisuuti miti dhaloota baratee baromsaan nama barsiisuun tolee dhaloota imoo keessatti taarachaa kaappaarachaa rappam jaansanii miti nuti dhaloota barate dhaloota qubeeti biraazar suni waldoomaa fi raajii wanti bakka keessatti hafte afuuffeen akkasii mootirraa qase.
Aliko. Waye. Nagaan gooftaa siifaa ta'u. Maamma kan namatti naqxaa? Lakki bari isaatu seetuma iyya akka waldaa bareessan dhufee sinatti iyyasa. Waldaa ijoollee kan macaafarraan barsiifne itti iyyanii utaalchisanii ijoollee shubbisisuu malee waan macaafaran jira. Ishi yeroo takka yooniif hin dubbanne nama biraatiif carraa kan maqaa kana raajii ishi mee daawwiti ati raajummaa kana deeggartaa raajummaa isaa kana. Daawwiti. Daawwiti. Dalla. Oye nagaa. Raajummaa isaa hin deeggartaa dhuguma raajii jettee fudhatta amma gurbaa kana. Oye. Gurbaa kana raajii jettee amantaa? Anuun beeku namaa waankoo malee. Ankoo malee namaan beeku. Eeyyoo wanti Waaqayyo si haa eebbisu. Dhaggeeffadhaa Daawiti. Dhageessaa Daawiti. Amma nama dhageenyetti amma dhaggeeffadhu ilaal tokko sitti himu. Nama dhageenyetti amma nama dhageenyetti yoo iyyite bu'aan qabu beektaa. Amma namichi kuni yoo si goyyomsee si attaallalee galuu barbaada. Afaan haarayni nama amanamti malee dubbatamu kan amma namicha kanatti kanatti afaan haaraa sooftu hiikkaa afaan haaraa hin beeku tokko. Naafita dubbattee naafita ani hin beeku argate dubbattee maalaa ta'uun si hiika yoo amante hin amanta yoo ta'e hin hiika. Yesuusitti namanne jechuudha. Harichi dhugaan dhaggeeffadhu dhugaa sitti anima. Harichi dhugaan Yesuus malee hin jiru. Kottu sitti faradameera deebii gara gooftaa. Ati raajira. Nama firdii jala jirutti maalan dubbadha. Maal beekta waa'ee raajummaa? Hin beektu waa'ee raajii. Raajii jechuun maal raajii jechuun? Raajii jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal lagaama? Waldaa himoon jiru natti lallabaam. Namicha firdii jala jiru, namicha du'a jala jiru, namicha cubbuu jala galee iyyu. Maaf itti lallabu? Maqaa gooftaa koo Yesuus isa nama Naazreeti jalaa ba'i rakkina jalaa. Yoon deema waaqni keetu jira. Du'ee jira. Waaqni keetu du'ee jira. Eessatti du'e? Qoyme eessatti du'e waaqni keenya? Hankee moo eessa jira? Namicha firdii jala taa'ee waa'ee waaqa du'e faarsa. Wayyoo. Ganaa guban. Hinken nama firdii jala jirutti maalaan kenna? Wallahi koblaafi namicha mana hidhaa keessa jiru maali firgi? Maal dubbattama? Ati raajira? Maal goota waa'ee raajummaa? Hin beektu waa'ee macaafayyuu. Hin beektu waa'ee wangeelaa. Otoo waa'ee wangeelaa beekta ta'e hin hubattaam. Nama wangeela hin beekne, nama waa'ee raajii hin beekne, nama waa'ee waaqayyoo hin beekne. Maal goota hin dhageessu? Namni sinitti hime nama dhagaatti fincaa'edha. Sirraa baradhaa. Nama dhagaatti fincaa'edha nama si wajji wallaansoo qabe aboo. Sirraa baradhaa. Carraa maal qabda? Carraa kee firdii jala galeera. Eshi ustaadha maal dubbadhaa mee gurbaan hojii? Bareed atiin amannee miti daawwiti amanee jira daawwiti hojii afaan haaraa dubbatu ustaad isaan nama amanee hojii. Hin kutee? Eseeti ustaadha waldaa bare waldaa himooti taracha kapara chara pam jeeti lallabu bare beektaa ijoolleen rafaallaqa nyaachuudha. Bara waluma dhugoomsa ajaa'iba waluma gargaaran amma kunis amma kan jedhu kana. Ali. Maali jirtu? Maal ante bageetaa bayyeessu maaf akkas goota nama? Daki ani gaafa carruma naa kan nuti deebar carruma dubbiidhaa naa kan nuti deebar. Hayya. Dhugaa bageetaa bayyeessu dhugaa lubbuutti qabdani. Raajii jettanii yaa'i. Fakkeenyaaf raajii yeroo kana jira jettee amantaa Daawit akka kiristaana tokko akka kiristaana. Raajii? Hin jiru jechuus hin danda'u jira jechuus hin danda'u. Maal jechuu kee kun? Maal jechuu? Raajoota sobaa. Waa isa gaafadhaa qo'isuma kanaan gaafadhaa waan niddamii fi maali takka niddamii maali wala takka qo'i qaa isaatiin.
Yes. Okay, wangeela wanta. Wangeela yoo Isin wanni adabe ustaz TikTok isin adabe? hin beeku kote. Nante. Lee adabii wahii agarsiise garuu ma adri Maal wala. jechuma wayii sanumaan sa jechuma wayii wanti waa jecha wayii waa fuudha. Baddee bara kana attaa harka namni Waa- harka yoo namni harka facaase faa nama adabii bara. Hai. Baddee. Maal raajota sobduu maal jennan kootu raajii meegali waa rakkanne raajii kootu. Wallahi ummata wangeela dhiistee peenteen yaa rabbii kiyya biyya lafaa kan ummataan. Eenyu mee Daawit Abu Mu'az እንዴት ነህ አንተ አከመት በገጀራቴ jirta nama Waaqayyoo deebitee baay'ee carraa si faana haasa'u ko baay'ee tokkoon barbaadaa ture baga dhufte aga jira maatiin akkam haa ta'u mee atii fi Abdii Muusaan quraanarraa macaafa qulqulluurraa qofa ani fi sin lamman keessanuu atii fi Abdii Muusaan na wajjin haasoftu uummata homaan beekna asirratti walitti hin qabinaati maal Wanti raajii koona. raajii fadha boo dhiira dubartii si fakkaanne yaa dubartiin fakkaatani maaliif seete Oh. ijoollee waan beekne gastii irraa darbattu okay ayyaa qoy Daawit kunis dhamaa ijoolleedha Daawit sirriitti Okay, inni amma okay. raajiidhaaf hin jedhe suni saniin dhamaadha. san okay ayyaa dhamaadha kunoo evangelistiin kun Daawit kunoo Innis dhamaadha. dhamaa awoo Daawit dhamaa Evanjelistichi dhamaadha dhugaa qoy waaqayyo. dhamaa kana rabbusna Daawit afirraan dubbatu Abu Mu'az abeet qoy kaa dura Abu Mu'az maaliifan Ayye, jedheen ayye. beektaa? Maaliifan jedheen sababa na gaafadhe. jedhi namallee Dhamaan si caalee addunyaa kana irra. Dhamaan si caalee addunyaa kana irra. Sibiratti Dhamaa akkasi taate Abdii miyuutii abumoota kee dhamaa ta'e itti agarsiisa boqonnuma tokko qofa gaafadhaati. tokkuma sanamaan dubbisa ni haasofna ayyee Dhamaa ta'e itti okay agarsiisa. raajuma kana irraan si gaafadhaa qoy akka ta'e sibiratti Darraan ayye yeroo Allahaan arrabsamu yookiis immoo Muhammad yeroo abboon arrabsamu hin challenge arrabsine jettaati. nama hin arrabsine No, lakki waa'ee warra as keessaa dhamaa jedhamanii. boqonnaa takka Mucaan maal jedhaanii akka ture beektaa Abu Mu'az? ayye Afaan haaraa dubbadheedhaan hin dubbadheedha. Nama amaneef irratti hin dubbadha. Nama amanetti dubbata kan jedhu ragaa fidi jennaan It's okay. raguma inni baafate hin dubbisuufi dhamaadha malee okay iyyuu. ati okay boqonnuma wanni wangeela si bira jira wangeelaa fi quraana irraa haasofna is okay suma boqonnaa si laallattu qofa irraa sirraa haasa'uu deema tanam takka laallattu miti aantee bichaano Isa erga sila dubbatteerraa Waaqayyo Yesuus Waaqayyoodha kan jedhu ragaa Oye, fidi ansanii miti. isarraa jalqabna. Jechuun eenyutu dhamaadha? Ati nama amane moo nama amanin habtaamu ko? Habtaamu. Gooftaa Yesuus Kiristoositti nama amaneedhaani. Okay, wangeela of biraa ni qabda wangeela. Rakkoo hin qabu. Gooftaa Yesuus Okay. Kiristoos Okay, Waaqayyo wangeela- ta'uu isaatiif ragaa sii kennuudhaaf wangeela baay'ee deemuun narraa ni eegamu. Asan hin jenne dura qoyka waan jedhe habtaamu kiyya carraa na hojii haasa'uufis gammachuu qabda anillee gammachuu si caala qaba si hojii haasa'uuf. Wangeelli na dura jira si duraas jira waan ati barreessitee miti ani barreessee miti quraannis wangeellis jira waan barreeffamu waliin dubbisna ittiin dabaluu hin hir'isnu afaan Oromoo dubbanna Oromoo dubbatta Oromoo waan jedhe wangeelli si bira jira dura. Rakkoo hin qabu wangeelli na bira hin jira Okay, oshe wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa hanqa 14 naa dubbisi. jalqaba irratti gooftummaa Yesuus Kiristoos anas sitti ma waan ta'eef gooftummaa Yesuus Kiristoos sitti muudhaaf ragaa anas sii kenna. Dura suma kanaan qorachuu deemu wangeela inni amantamoon amantu nama amane moo nama namanne boqonnaa kanaanin kiristaana biyya lafaa adda baafadhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 14. Akka ta'e Abu Mu'az baqa garaagarummaan anaaf si gidduu jiru kan ani gooftummaa Yesuus Kiristoos obboleesso, yaa Abboodhiisi wangeela baafadhu ka anaa fi abdiitti haasa'u barbaaddaa miti. Niuti qabadhu na wajjiniin haasa'isiin jedhee guyyaa baay'ee miliqxee niuti qabadhu as jabeessa namaa inni takkaan miline mana banee sa'a 24 asirra jira waan siin jedhe anis hin miliqu dhugaa rabbii ani gaafaan du'e awwal qaasim wajjin haasa'eeni awwal wajjin qaasim wajjin haasa'ee Muusaa wajjin Abdii Muusaa waliin haasa'inaan jedhe nagadee badee niuti godhate Habtaamu abboo ati eenyu maannoo ante maali dura dursee who are you maali ati dura am Christian ani bartuu Kiristaana Yesuus akka misilaaluuf hin deem arraan kiristaanummaa kee ziiroo deebisu deemu boqonnaa takkittana wangeela Yohaannis 14 12 dubbiste moo hin dubbistu yookaan sii dubbisa na dhaggeeffadhu ani karaa Yesuus Kiristoosiin mucaa Waaqayyooti. dantaa ta'e mucaa fi intala Waaqayyoo ta'e ofeete maaltu na galchee Kanaafuu dhaggeeffadhu ati garbicha
Nadhaggeeffadhu haa ta'u Yesuus illee garbicha koo garbicha ani fo'adhe malee jira jedha. Yesuus garbicha Musee illee garbicha Waaqayyooti. Wanti wangeela beekna wanti fayyaan qabdu. Durba sa'aan fite. I'm give you 1 second only chance. Yoo dhiira taate boqonnaa kana dubbisi. Dhiira yoo taate ragaa Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa qofa narraa fuuta. Durba waan siin jedhe kee wangeela keetiin harkaa qaba laal. Wangeela simiti kan naa dubbisu ka. Wangeela simiti kan naa dubbisu. Waan gaafa fayyite. Gaafa fayyite. Okay baasii dubbisi ka. Wanti akkamisa? Sii dubbisa ka. Wangeela Yohaannis. Eessaan dubbisiin jedhe? Kudha afurii irraa kudha lama irratti tokko irraa kaaseen si dubbisa. Irraan si deebi'a. Wangeela na dhaggeeffadhu. Tartiibatti haaso'itamoon haaso'itu. Nama sirra beeku daaqoon faarfattoo daaqoonota hedduu fi faarfattoota hedduu paastoroota hedduu jira. Si dhiifnee waan ati taate os hin beeku. Wangeela beeytamoon beeku. Na wajji haaso'itee hin beeytu. Sillee si hojjaasee hin beeku. Kanaanin si qorachuu deema. Wangeela kanaanin nama donqoroodha moo nama waa beekuun adda si baasuu deema. Keewwota kana dubbisa. Kudha afur tokko irraa kaaseen si dubbisa. Aboo kudha afur lakkoofsa kudha lama irraa naa dubbisi gurbaa. Maalifan keessaa luqqisee maafan si dubbisaan jedhe. Okay, dawaati anaa si beeka. Baqa buya jennurraa. Waan sa'a guutuu waan ta'e haala ibsa. Kan nu arrabsite raajichaa fi evangelistii kan arrabsite gaaffisaa deebistadhee yaadeen baay'ee. Akkasii bar. Wallahi. Andersen sinile ustaz donqoroon jiru. Donqorticha sin jedhee bar kun dhamaa jedhee kaanis donqoroo lachuutu donqoroo sin jedhe osoo zirtu ati maan dubbatin oggoos zirtu atis donqoroo latu mataan keetu as cal jettee teessa. Anaan kan natti ani kosinii deebisa gaafficha jedheen. Gizeen dubbadhu gizeen maqaa kee daawwii jeesee ammaan dubbatin ammoo dubbatte egaan isa gabbuuse atuu donqoroo garaagarummaan qabdan isin yeroo والله انا جاب سيفت ولا الرسول ودي تدوفت فلا اكم غياك يا ما غرين تكتو كان تبودان تان ولا لعنت اخراهم تبودان دفت ولا بارت ولا ما بارت اما باستر يور فيس سي بارا بودان دبرتي يور فيس نما بارتيچو اوكي اني واي اني جرا اوبسيد درا جرامو يسوسي عجائب بارون قبو نمان ابارين قبو اباري دمل صافمين جرو مچافا كenya keessa obboleessa keeti kiristaana islaamaa miti erga donqoroo warri isin jedhee isin rabsu jiru kiristaana bar. Wallahi har'a silaa ziirootti isii baasa. Ay by the way nama rabsi kan jedhu macaafa qulqulluu keenya keessa hin jiru. No hin jira kaa kun raattu nama irra xiqqaataa namaa kana. Okay. Follow godha mana kiyya kanaasi mana abdiitis miliyoona 2 galcha taap biliyoonis gartee. Gubbaa jiru biliyoon sanis follow godha challenge wayii jira. Ustaza follow godha hundi keessan nan kuma aduu bijaajil jira. Hundi keessan follow. Ayyee eenyu dura ture ajaa'iba ummata